Sagantaan marsaa lammaffaa sharafadhaa fudhaa badhaafamaa baankii intarnaashinaali Oromiyaa mudannoo ajaa'ibaa keessummeessee darbeera. Aadde Hannaa Chakkol maallaqa biyya alaatii isaaniif ergamuu fi maallaqoota biyya alaa harka isaanii jiran baankii keenya daddabalanii waan fudhatanii fi waan sharafataniif konkolaataa mana ammayyaa haaraa fi televezyiinii carraa tokkoffaa fi sadaffaa irratti argaman badhaafamuudhaan baay'ee keenya nu ajaa'ibsiisaniiru. Carraa ajaa'ibaa, mudannoo ajaa'ibaa. Amma immoo dabareen kan keessani sagantaan marsaa sadaffaa sharafadhaa fudhaa badhaafamaa baankii intarnaashinaali Oromiyaa jalqabameera. Biyyoota alaatiin maallaqni isiniif ergamee baankii keenya yommuu fudhattan yookaan maallaqoota biyya alaa harka keessan jiran yommuu sharafattan lakkoofsi carraa lootorii konkolaataa Ayisuusuu hojjetee isin nyaachisu moodela bara 2020 konkolaattota abbaa gommaa 4 mootorsaayikiloota ammayyaa 4 mootoroota bishaanii 8 soolaar paaneelota 16 aksesaroota isaanii waliin bilbiloota Samsung Smart 40 isin badhaasisuu danda'u yommusuma bilbila harka keessaniin isin ga'a. Daddabaltanii baankii keenya fudhachuudhaanii fi sharafachuudhaan carraa keessan bal'ifadhaa. Nutis isin badhaafna. Baankii Intarnaashinaali Oromiyaa, baankii uummata.